Jansumaan argaa bariite gammachuu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun miidiyaa Soofuu Mariitii guyyaa har'aa immoo Miss Irreechaa bara 2018 yookaan 2025 ishii asitti affeerree jirra. Haalaa fi adeemsa dorgommii ture akka nu ibsituu fi akkasumas immoo eenyummaa ishii akka nu ibsituuf isiif carraa kennuudhaaf guyyaa har'aa asitti argamnee jirra. Baga gammadde. Galatoomi duraan dursee. Eenyu jennee si waamna maqaan kan kennu? Maqaan kiyya Beezaa Mangistuu jedhama. Eessarraayee? Kan inni dhalatee guddadhe godina Harargee Lixaati. Amma kan inni jiraadhu Finfinneedha. So dorgommiin akkam ture kan jiruuf akka malee hawwataa fi baay'ee nama gammachiisu ture. Haalli nuti achitti dabarsine akka dorgomtoota otoo hin ta'in ijoollee jirtu waliin wal ta'uudhaan yaada gaarii walii dabarsuudhaan akkasumas oromummaa wal barsiisuudhaan waa hundi walirraa barannee an darbuu ka'u otoo hin ta'in barumsiin achirraa fudhadhee baay'een isaa guddaadha. Dorgommicha kana immoo mo'uu kootti baay'ee gammadee itti gaafatamummaan akka kenname haala gahaa ta'ee fi waan irraa eegamu umrii koo keessatti kan hin godhu irraa kan ka'e wanni kun kan hin umrii koo itti kennuuf umrii koo guutuu kana booda kan hin hojjedhu irra kan hin waggaan amanaa kenname kan sirriitti hojjedhudha. Galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Miss Irreechaan immoo yeroo jalqabaatiif naannoo Oromiyaa keessatti immoo gaggeeffamu isheen immoo kan yeroo jalqabaatiif Miss Irreechaa taatee muudamteedha. Irra deebi'uudhaan seenaan kan kee maal fakkaataa? Isin dura hojiiwwan hojjettee jirtu maal fakkaataa? Maal hojjettee kaatee milkoofte waan jedhu osoo nutti himteeti. Galatoomii hojiilee garaagaraa hojjechaa ture. Akkasumas sooshaal miidiyaa fi fiilmoota garaagaraa irratti hojjechaa ture. Fakkeenyaaf industirii afaan Amaariffaa irratti aadaa fi duudhaa seenaa Oromoo afaan garaagaraatti hojjechaa ture. So ammallee hojii gurguddaa hojjedhee jira. Galmaanis kan hin ga'ee jiru. Kana boodas karoora keessa kan jira jiru. Ittiin fufaa galatoomi. Miss Irreechaa 2025 ta'uu kan kee carraa maal siif fide? Maal carroomte? Maal argatte mee? Hayii akkuma barame egaa Miss Irreechaa bara 2008 dorgomnee ganaa torbee tokko. So amma fiidbaakiin uummanni naa qabu keessattuu uummanni koo uummanni Oromoo akkama kan hanga hojjedhu qabu jaalala isaaniitii fi biqiltummaan isaan natti kennan guddaadha. So jaalalli isaanii irraa kan ka'e amma mooraalii koo dhufee jira. Sirriittuma hojjechuu yaada qaba. Karoorri kan kee maaliin fuulduraaf maal milkeessitee yaaddee jirti? Maaliin wanti karoorfattee jirtu? Ispeeshaalii aadaan duudhaan uummata Oromoo badhaadha guddaadha. Addunyaadhaaf promoot gochuu, uummata Oromootiif promoot gochuu, saba biraatiif promoot gochuu irratti maaliin qophiin kan kee? Yaa akkuma agartaan haala bareedduudha. Bareedduu Miss Irreechaa bara 2008ti. So duraan dursee aadaa fi duudhaa afaan uummata kiyyaa addunyaattis akkasumas uummata Itoophiyaa keessatti bika hin ga'iin akka ga'u akkasumas darbee Afrikaa fi addunyaatti agarsiisudha. Uffataan ta'ee afaan ta'ee hojiidhaanis ta'ee akkasuma jaalala uummata kiyyaa uummata biratti agarsiisuuf qophiidha. Galatoom ulfaadhu carraa gaarii siif hawwina.